من بيته اوكي واو هاليلويا باستر والله هاليلويا هاليلويا ابو موازو ابو انوك اسلام وكريستانا اسلام akkati taate mataa irratti kunoo intina firra fuudhe ammoo firra hin baasa ammas qoy bas qoy okay bas hunda sawa maal video itti galagalii baasika ammoo amman bareedda baay'ee maal amantiin ko kootiif ka ammoo maali amantii kiyyaa fi kan ammoo mataarra kaa'adhaa jedha amantii keessan waan sinsanii miti amman haa deebise amantiin ammoo maali kiristaana moo islaama maqaa keetuyyuu maqaa musliimaati okay ani isan balleessi inni no ammoo no isan balleessi inni no balleessi inni maali amantiin isaa eentu ammoo amoon dubbatachuu danda'a amantiin isaa maal akka ta'e asinga gurbaa kan ni beeytamoon beeytu ergeefadhaas hin beeytamoon beeytu isa kana kallattiidhaan yeroo inni immoo irratti barumsa barsiisu ijoollee maal islaama barsiisuu ture moo kiristaanuma barsiisuu ture egaa kiristaanas jechuu islaamas ta'ee jechuun beeku irraan baranne waan ta'e wayyo an irraan baranne allallallallallah way bara biyyiidhaa waa hedduu agarre amoodhaan wal beektanii jedhaa gaafadhaa ustaaza amoodhaan wal beektanii amoo gaafadhaa amoo pastor arra walganna anoo shaadaan qabatin dhugaa osoo walkan si gurguro gurbaan keenya gargar kutteetta waan ta'eef sin beekun no in kunneen shaadaan qabanne baay'ee kiristaanummaa keessan jiraan barachaa jiran qabatte bar edda macaafa kana arrabsuu jalqabde ko qabatte bar macaafa barsiisaatu waggaa dheeraa itti guddatte ani gadhiidhan jenne pastor jiraatte ani gadhiidhan jenne soba hedduu jalqabde jira wajjin ifiif dukkanumaa walittiin qabudha macaafni gati kanaatiif gargar kutteetta bar edda gargar kutteen samma quraana baranne malee ifaaf dukkana eenyu akka dabaasotu sirriitti banne kan dhugaa hin faalle kan haaqaa fi laaqa hin qabne kan hin faalamne quraana dhala kan hin faalamne moo waan baay'ee badheera dhugaamo right dhugaamo dhugaa atau bakka amma sheerisi godha innufta quraana baasnee dubbisna nu ati quraana beeyta narra faane dubbisna rakkoon qabu saa wajjin dubbisna dubbe wangeela dubbisna yema qoy boodoti dubbista sheer asuma dubbisime walumaan akkas amma siin gaafadheem kaayyoon kee maal quraana dubbisu san quraana barsiisutan amma barsiisme dhageeffanna daqiiqaa 5 sekanne kaayyoon kee maal isa wajjin naasaa sarame gar sani am wangeela ka akka boqonna wangeela ka akka sobuudu ragaasi kannu wangeelli sobaadha kan jedhu naafidii kun baasii dubbisiin siin jedhan salfatini goobasi sobaadha amma dubbisne bar boqonnaan lamaan si kan akka boqonnaan san soba taanan soba miti takka dhuganan jedhe takka yesuustu kijibe takka wangeela kijibe dubbisi si kan na dubbisi maadidda ani quraana fidee dubbi quraanni keeni soba yoonaan jette baasiin siin jedha bakka san ati maadidda ka gatii kanaatiif hin barsiistum quraan arabaan qama fidina waan ta'eef amma okay bas okay waan amo na dubbisu bakka ay gadidde wangeela salfateme quraana mo okay wanta dubbisi amo dubbisi boqonna wangeela yohannis boqonna 14 lakkoofsa 12 qofaan barbaade dhageeffadhu qaceellotti sagalee itti wacin wangeelatti sagalee waaqayyo amantii tiyyaas wallaa huccuullee narraa baastee teeti amantii kiyyaas wallaalte maal deebistee ofitti ayye amma dhageeffadhu gaayye si gaafadha okay dhageeffadhu tasaaleen barsiisa qaceellotti eshi 14 miti akkas naan jaalladha boqonnaa kana bar dhuguma isiniin jedhaa namni ani amanu
waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta. Tole. Ani gara Ila abbaa waan naquuf ila hanga kudha afurii dubbisi. Ila hanga kudha afurii dubbisi. yaa ani gara abbaa waan naquuf kan kanarra caalu iyyummoo hin hojjeta. Tole. Itti fufi. Eeshi lakkoofsa 15 abbaan ilma isaatiin ulfina. Boqonnaa kudha sadii kudha afurii illee dubbisi. Okay, 14 dubbisuush. Kudha sadii dubbisi kudha sadiis. Eeywa itti aane kudha lama kudha sadii kudha afur. Eeywa dubbisi kudha sadii. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. Tole. Maqaa eenyuuti? Waanuma tokko isin Maqaa maqaa Yesuusi. kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha jedhe. Naman taatu. Siifin sitti akka atu namanne atu ganuuf deensa boqonnaa tana. Naman taati kanatti. Maal dhaggeeffadhu kaa ati naman ta'anii amanuu baadhu na laalchisu si malee si laalchisa wangeelli anaami. Waanti namanni tokko immoo akka Amma bittiin kudha afur amma si gaafadha ayyee bakka takka si gaafadha dubbii kana boqonnaa kudha lamarraa kaasee laan godhu dubbii kana eenyu dubbate. Mee asuma irratti gooftaa La dubbate. ilaha. Gooftaa Okay. Yesuusitu dubbate. Ayyee goobas na deebiste qooyi kaa na ibsi jedhee si gaafadha qooyi kaa goobas. Ilaa dhaggeeffadhu. Yesuusitu dubbate. Isa Wangeela dubbate. fidadhu jedhana. Wangeela Gara fidadhu eessaan naqade. Mee gara eessaan naqade. Itti fufii gara lafammaa dubbisi bee. An gara eessaan naqade. Gara eenyuun naqade. Dubbisi kaa. Gara eenyuun naqade. Obsi sii dhufu. Ati dubbisi kaa. Ati dubbisi namoonni jiru rakkoon hin jiru waan ta'eef. Dhaggeeffadhu paaster. Dhuguma isiniin jedhaa namni anattaman waan an hojjedhu hundumaa hin hojjeta. Gara abbaa waan an naquuf kanarra kan caalu hin hojjeta. Ameen. Maxxaa'u jedhe namtichi. Eshi. Hayyee waan jedhu wangeela bana dhalaa. Eshi dhaqiiti. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa. Hojii ergamootaati miti koi dubbii ba'u wanni hojii dubbii Yesuus. Waan an hojjedhu hin hojjettu sayiduun sii baasuu barbaade dhaqee. Kana sin gaafadha qoi kaa si gaafadha. Wanti hojjedhu fuudhaa dhageessiseera. Naafa utaalchiseera. Si jaaladha qoi. Si jaaladha. Ati waa'ee dinqiiwwaniitiif deemaa jirta waan ta'eef. Qoi kaa si gaafadha bar. Eeshi akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 dhugumaan isiniin jedha kan jedhe kun eenyu? Gooftaa. Goobas namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta kan jedhe eenyu? Gooftaa. Ati Yesuusitti amante moo amanne? Amaneera. Nama amantii qabu moo nama hin qabne? Amaneeran siin jechaa jira maal ta'e? Gooba dhibbarraa dhibbatti amante moo hamsaadha? An dhibbatti gooftaa Yesuusitti amaneera. Goobas kanaafuu ayyee Yesuus Kiristoos akka jedhu namni dhibbarraa dhibbatti anatti amane waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe dhuga moo soba? Dhuguma. Goobas Yesuus boqonnaa 3 baasii. Hojii sanii miti Dhaqi dhaabbata hojii dubbii Yesuustu dursa qoi. Macaafa jala kolleen No. Itumurre ila hanga boqonnaa 12 13 14 illee si gaafachuu deema qoi. Baasinna innan. Dassaalan qoi. Boqonna hin xumurre boqonna amoon waan dubbise 12 13 14 dubbe hin xumurra si gaafadheen xumura achi booda ragaa si deebisuu moo macaafarraa si deebisuu ko barbaadda? An siin gaafatu jira macaafarraa siin gaafanne siin gaafadha dura yoo ragaa si gaafadhe dhaggeeffadhu yoo na macaafarraa ragaa si gaafadhe ragaa achirraa fidda waa'ee kan keeti boqonnaan kuni nama Yesuusitti amane laallatamoo nama ittiin amanin laallata dasaalan. Yeroo sana eenyutti dubbachaa jira kan jedhu si baasa. Yeroo sana si miti kan itti dubbachuu jiru niin beeka barattoota isaa dubbachaa jira. Eeywa ati wangeeluma kana hundaa'u Yesuus Kiristoos barattoota dubbachuu ture. Kottu barattootatti dubbachaa jira. Waa'ee barattootaa dhiisika. Barattooti immoo hin hojjenne moo hojjetaniiru hojiin hojjetame. Waa'ee sanii dhayin akki jedhe Yesuus. Okay boqonnaan kun barattoota malee isin hin laallattuu miti. Nama anattamane hundumaa nama anattamane. Ati ittiin amanne mina hin nasawnu. Amaneera. Amante waan Yesuus eega ya amante ka jedhu Yesuus hin kijibumi. Waan itti deemtuun naa gala bar. Sii galu akka sii gale Waaqayyo sii galchee jira arra maqaa isaatiin galgala kana. Akkoo koo du'aa naa kaasechuuf deemaa jirta akkoo keetii siin jedhe akkoo qofaa miti
arralaal mililikillee eenyu jettaniin gartee mallasillee akkatti kaastu ni beeytan baga ergaan kiyya sibira geesse. Okay dhaggeeffadhu. Dhugumaan isiniin jedhaa jedha Yesuus Kiristoos. Namni anatti amanu waan hoj. Aku du'aan kaane bar du'aan kaane ati bar. Ati du'aa kaane. Ani qabrii keessa hin jira akkasitti haasa'u jiru kun. Qabrii keessa jirtu. Qabrii keessa akkati jirtu. Waaqayyo tamanteessa. Biyya salphattu jedhe. Waaqayyo let me finish communication waliin soina. Dasaalan injeeqin barsiisaa injeeqin. Pastor injeeqin. Naa guddisa jira naa guddisa. Akka inni itti jeequ laala naa guddisa. Siin guddisa koi. Wal bira teenya. Guddachuun barbaadaan. Oh si guddisa. Mataarraa. Waaqayyo tamanteessa waaqa tokkicha sana tamanteessa. Koofiyaa mataarra kaayyadhu mee koofiyaa mataarra kaayyadhu. Wal fakkaanna. Hin qabu kaano. Hin qabu si maammataa koo bareedaa dhosaa. Yesuus rifeensa akkana godhuun turre bar waa kaayyatee deema. Mudawwara akkana qaba Yesuus laal uffata akkana uffata Yesuus. Yesuus uffata akkana uffata. Uffata akkanaa asitti kaa'emoo suura